walqixxummaa addunyaa sirni dimokiraatawaa ta'e sirni gadaa ka Oromoon gaafa addunyaan dukkana kee jirtu uumtee ittiin wal bulchaa baatu ittiin wal bulchuu jirtu damee agarsiiftuu dimokiraasii kataata baallii walti dabarsu ayyaana kan irra dhuftanii nami cufti akka kaatee dhuftan karaa dhuftan akkuma waaqii nagaan isan fidiyeen irri deebi'ee maqaa yuunivarsiitii Booranaatiif maqaa kiyyaan guyyaa gammachuu akka abbootiin teenreefuu jedhan guyyaa jila Booranaa Sabbogoonaa guyyaa ammoo ayyaana Oromoo guyyaa gadaatti baga nagaan dhuftan isanii jedhu Oromoof gadaan waan cufu hawwi halcha eenyummaa handhuura tokkummaa Oromooti handhuura ganamaati mallattoo Oromooti mallattoo Oromummaati utubaa tokkummaa Oromooti tanaaf warri abbootii keennaa ta gadaaf jettanii dadhabdan gadaa mul'isuuf gadaa jabeessuuf gadaa mirkaneessuuf dadhabdan beeloftan dheebottan galata keessan seenaan isanii haa deebisu jenna. Oromoof gadaa gargar baasuu hin danda'an. Wanni gadaa caalaa ladu caalaa Oromoo ibsaa hin jiru. Tanaaf yoo akkanaan baanee eenyummaa keenya kabajan golee Oromiyaa cufa irraa dhufnee kaabaa dhufnee kibbaa dhufnee jidduu galaa dhufnee lixaa dhufnee bahaa dhufnee ardaalee teenta Keeniyaatti dhufnee yoo walta baanee gaaddis kanatti akkan mul'an gammachuun imimmaan nam dhufan dhugaa dubbachuuf Waaqa aadaa tan nuu jabeesseef Waaqa aadaa tan nuu deebisee galata jedha. Kanaaf warreen Yuunivarsiitiin Booranaa aadaa Oromoo qorachuu irratti duudhaa Oromoo qorachuu irratti fuulleffattee dhaabbatu waan kan qoratu hundeessitee amma akka aadaan Oromoo caalaatti jajjabaattu yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran waliin harka wal qabattee hojjechuu jirti. Waan isan jalqabdan fiixaan baafne waan isan irraa baranne katabnee Oromoof dhaloota dhufuuf hambaa tolchinee dabarsine jecha haasaa isantiin dheeressu irri deebi'ee baga nagaan geettan baga nagaan isanii gahe sirni mallattoo eenyummaa uummata Oromoof maddi qaroomin siyaasa dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo kan ta'e sirni gadaa Oromoo barnoota keessa galee barnootni safuu kennamee mani murtii aadaa irratti hundaa'ee fi hundaa ol sirni gadaa keessaa kan fudhatamu buusaa gonofaan rakkoo uummata keenyaa karaa itti furaa jiru ta'uu isaatiif gammachuu guddaan nan dhagahamaa baga gammaddanii baga waliin gammanneessanii jechuu barbaada. Mootummaan keenya iddoowwan seena qabeessa fi hambaalee qabeenya aadaaf uummataa ka uumama adda addaa kunuunsuudhaan wal qabatee bakkeewwan hamba seenaa adda addaa kunuunsaa jiru. Misooma arda jilaa naannoo Oromiyaa keessa kunuunfamaa jiran akkuma jiru ta'ee akka godina Booranaattis gaafiif komii yeroo dheeraa kan ture galmii abbaa gadaa kubi curraa marsaan jalqabaa sadarkaa olaanaadhaan hojjetamuun parsanta 86 erga'ee jira. Kanaafis gammachuu qabu maqaa kiyyaaf maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin isa dhiyeessuutan barbaada. Baga gammaddanii baga waliin gammannee jechuu barbaada. Oromoon Booranaa aadaaf duudhaa isa ganamaa kan Oromoo kaleessa ka Oromoo Booroo osoo ittiin dabaliin
irraa hin hir'isiin dhiibbaa sirnoota dabranii hundi dandamachuudhaan sirni gadaa Oromoo bu'uura sirni dimokiraasii addunyaa ta'een bulaa fi wal bulchaa fullaasa kura jaarsoo kura irraa garmardiita guyyoo boruu guyyoo sirna jila baallii Gadaa Booranaa haaromsaan booda marsaa 72ffaadhaan ga'uu isaatiif maqaa kiyyaaf maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin bagittiin isin ga'ee jechuu barbaada. Booranii baallii marsaa 72ffaa fuudhuuf qophaa'aa jiru kan keessatti gadooma yookaan gooroo abbaa gadaa 71ffaa kura jaarsoo kuraa baallii akka kennuuf abbaa gadaa guyyoo boruu guyyoo baallii tana akka fuudhuuf jiloota hedduu geggeessaa turan. Akka fakkeenyaatti jila gurgurnaqaa ummata sabaaf sablammii Itoophiyaa kan ta'e ummata Konsoo waliin oda buluu muud qaalluu galma dhawaa dhaamsatii fi galma dhawaa maxxaarrii karaa adda addaatiin rakkoo keessa dhaabatee geggeessaa tureen nagaan xumuratee ardhaa jalbultii baallitiif gahee jira bagittiin isan gahee jechuu barbaadammas. Mariin paanaalii har'a geggeessin akkuma marii gudditti magaala Finfinnee hotel Skylight'tti goon yaadi ciccimoon waliif nam galchan dhaloota dammaqsan haaromsa aadaa Oromootiif gumaataaf galtee guddaa ta'an ni ka'u jedhee abdadhaa. Wanni kunini waan duuniyaa keessatti akka hin argin firenjiillee hin qabsaa kana waan aadaa teen saarraa ta'arra garra hafuuno ijoollee teen xixiqqoo dabballee garree kuus garree raab garree doorii garree waan hin argin waan abbootii gadaa warri yuubum garree waan akkana wanni duuniyaa keessa tokkolleen hin qabdu ittiin dhiyaatu jechuu danda'a. Amerikaa akki jechuu jiranii demokraasiyaan duniyaa keessa tacufir turtee jirtu Amerikaa jedhan. Amerikaan ammoo ganna 47 callaa jirti ka president qabdu president 47 jirti. 47 jechuun ganna 4 callaa ganna maal kiyyayoo isaa bisan dhooftanii ganna 288 callaa ta'uu danda'a waan akkasii. Ammoo gadaan Booranaa torbaatamii lammeessoo jechuun gan 8 deemtu gan 578 waan ta'uu dandeetti na fakkaata. Jechuun wanni kun waan duniyaan dhibiin hin qabne nam cufir waan kan hin qabna documentation irraa tolchinee akka tasaa irraa barreessinee warri nu duraallee hedduutti waan kan hojjate galat qaba warri waan kana barreessetti jedhe agasir fuunee biyya galchine mootummaan cuf wal qabatte keenya keessallee nullee hin jirra mootummaan armaallee wal qabanne akka wanni kan duniyaa agarsiifne tourism attraction guddimne irra tolchine akka warri keenyallee irra qarqaaramu waan jedhu barbaada yoo na hubattanii duuba guddoo balchoom dhageenna ka waan kana sanar nu qopheessitanitti hin jettan. Warra Marsabit kaawuntii fuutanii naga wartaan ariiba naga warri solloo fuutanii gammachuu guddoo nu dhagaama guddoo isan jaalanna waan cufaan isa waliin jirra baaliin ta hormaata bultuma enna gadaan ta rooba nagaa enna bag waaqi waliin nuun gahe hora bula deebana isanii jedhu. Aadaa tana internationally daawwatanii jedhan tanaaf nu waan isaniin jennu abbaan gadaa keenna takkuma armaaf Ameerikaallee takka keenyaaf Itoophiyaallee takka Booranii dangaan qabu tanaafu gadhumne nu wartakka haadateen jabeessinuuti awalillee jabeessinuuti karaa barannootallee ijoolleteen takayima ittoofa baradhaa afaan cufu baradhaa keenyallee keessa hojjaa barataniitiin jettanii reefu daktaroota hedduu agarree nama hedduu agarree jirra tanaaf hojjaachillee dhuftan hojii hojjettanii nulleen hojja garan gadhumnu biyyateen kee jirra waliin gammanna horaa bulaa deebana warri gadaalleen gadatan waaqii gadaa eebbanuu tochinna ta hormaata bultum nami cufti irratti argata horaa bulaa deebana.